Ashamaa harka fuunee hordoftoota ganna YouTube nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtan nagaa keessanii nagaa kooti galata waaqayyo gooftaan galata argatu. Yaa argam biyya galee guyyaa afur natti fakkaate waan akkasitti garuu afurii jedheen yaada. Yaa hojja dureen takka lama fuula roobisa deemuudhaaf amma isin afur jechuudha guyyaa arfaffaadha. Yaa roobni baay'ee tokko baay'ee rooba jechuudha dhugaa olii gad deemu namatti tolu jechuudha rooba waan ta'eef baay'ee tokko rooba dhugaa waaqa jechuudha. Yaa olii gadi yoo deemtes dhiisaa mana biroo Itoophiyaa sinitti taasise achitti haftu waan ta'eef waan nannagaadha jechuudha. Gadi baatee yoo joorte yoo olii gad deemte waan baay'eetu jira jechuudha. Inna viidiyoo adda kuteen jama jechuudha. Intanidha masgiida tajjira waan ta'eef sa'aatii 6 ta'ee jira jechuudha. Azaanarra jira jechuudha sagaleen itti na jalaa ba'a jedheen cuubeen deebi'an jira jechuudha. Inni hordoftoota koo warra maalan qabadee dhufee dura qofaan baay'ee gororoo koo kana naqamee jira jechuudha. Intanidha yoo intani waan ta'eef amma rooba waan ta'eef waan uumara namatti ajaa'a jechuudha. Kanuma kanaaf ta'uu oolu. Innaa waan inni jechuu barbaade jechuudha. Ijoolleen yeroo biyya ormaatii galtan jechuudha. Shaanxaa keessan akkamitti akka batalee shittoo jechuudha. Maal akka godhu qabdu dammoo ijoolleen Joordaan keessan jirtan jechuudha. Kaawwan illee beeku kiiloo isaanii jechuudha. Ijoolleen Joordaan keessa jirtan shaanxaan keessanii kiiloo 23 garuu jechuudha. Gaafa 23 dabarsitanii dhugaa waaqa jechuudha. Birrii baay'ee nyaatamtu kiiloo takka irratti jechuudha. Dolaara 110 kafaltu jechuudha. Kiiloo takkitti irratti jechuudha. Sanuummoo jechuudha. Amma beekte uffatuma xaamullee otoo ta'e jechuudha. Uffatumti achi finnee dhufne jechuudha. Dhugaa rabbi jechuudha. As koottaa jechuudha. Uffata babbareedaa jira jechuudha. Ani sa'aatiin dhabeen kophaa kootillee deemu natti hin tolu jechuudha. Mucaan libbisi ta'eeti malee dhugaa waaqa jechuudha. Guyyaa waayee tokko joorree turre jechuudha. Uffata babbareedaa qamisii barbaadan waan barbaadanitu jira. Isuma dhugaa jechuudha. Asitti wanta achi fide kaan jechuudha. Silkiin achitti bitee fi asitti amma isa viidiyootti waraabaa jiru kun addisiin bitadhe jechuudha. Dhugaa waaqa dubbachuudha. 22 bitachuudha. Baay'ee murtiidha. Kan achi dolaaraan biteera jechuudha. Gini silkiin isaa hin xamu. Birriin garuu hin caala jechuudha. Birrii keessaniif fixeenaan dhugaa waaqa jechuudha. Saalbaashi minaa jettanii jechuudha waaqa. Innaa amma gaafa wajjin nuuftaa jechuudha. Mucayyattiin jechuudha. Warroota wajjin dhufne Joordaan immoo dhufne xiyyaarri qullaa dhufe jechuu hin dandeechaa. Dhugaa waaqa dhufe. Xiqqoo takka fidee dhufe jechuudha. Maaliif akka daa'imni kun namni hin jiru kiristoosii ijoolleen hin jirtu Joordaan keessa yaatee dhumte ta'e hin beeku. Dhugaan ijoollee xinnoo takka jechuudha. Baasii yoo taate nama 200 yoo hin taatu dhugaa namni wajjin dhufne jechuudha. Bakka xiyyaarri qulluma as deebi'e bakka inna dhugaa rabbi meeqa fidde beektan shaanxa tokkotti kiiloo 35 fidde jechuudha. Kiiloo 35 fidde kan achitti gatteetti jechuudha. Maalatee uffata kan gatamerra immoo shittoon bichaa jechuudha. Shittoon bichaa firee 6 jechuudha. Firee 6tu jalaa gatame jechuudha. Maal gootee shaantaa uffata shaantaa gurguddaa keessan goona isaa asirratti baatan kiiloo harkatti rarraafatan kiiloo 10 sun jira miti inni yoo kiiloo 10 miti kiiloo 7 jechuudha. Achi keessatti gattee shittoo 6 muluu jalaa gatan jechuudha. Isaan yaa'umaa jalaa gature baafataniiti fudhatu kan gurguratu waan akkasiiti waan ta'eef inna kiiloo tokko irratti kan ayyamu silaa kiiloo 23 waan ta'eef kiiloo 23 46 fudhatta singawii. Rabbi maalitti gootu biyya keessan galtanii biyya keessanitti bakka wanta biyya jiraametti bakka qamisii babbareedaa gurdii babbareedaa si jammari ko suuree na feera amma jechuudha. Dhugaa rabbi anatoo yoo qamisiin uffadha jechuudha. Bitanii kun amma qamisiidha jechuudha dhugaa. Na bakka akkasitti gana bir isaan immoo dolaaraan fidduu dolaara kana dinaaratti jijjiirtanii fiddan baay'ee rakkisaa dhugaa. Yesuun birriin kafalti beektu akka biyya kanaatti bichaa jechuudha. Akka ishiin bakkuma sanitti battala sanitti kafalte akka Itoophiyaatti jechuudha. Birrii 100 fi 10,000 ta'a jechuudha. Birrii ishiin achitti kasaarte bichaa jechuudha. Dhugaa waaqa dolaara ishiin harkatti qabattee galaa turte jechuudha. Inna kana marati kasaarte jechuudha. Dolaara meeqa kasaarte? Dolaara
doolaara 300 fi birrii 20 kasaarte achumatti kan kafalte sanuuma uffan indaalleen akkasumatti gatte ka malate birrii sin fixatte wanatti malate kiiloo irrattis birrii waan kafaltuun dhabame kaza uffata sin gatte birrii shiitis achumatti kafalte la salvati jette shittoo shi hin gatte kan ina maraatte dhugaa waqa jechuudha maraatte dhugaa waqa inna baqamtis taragaagee garootu maaliif akkas goota jenneen akkasitti lolle jechuudha ishiin garuu nama tuksimata hundum firendi jira tere kan zamana kana hawaasii kenne minamne wanta kasii kan isaaf akkasitti shur jette goota kana walitti harte ani oggalama hojjette maramii ilaala kamii damo oggalama keessa kan ji'a sadii jechetti yoo kafaltu uffanni kun ittiin bitamu online irraa hulaltan izii tokko jechuudha kan hojjette ji'a lama irraatti hojjette maalitu oggalama bicha hojjette jechuudha kanammoo hojjette kafalte sanummoo uffata kana mara akkasitti bittee shittoo kana bittee biyya keenya maa waan jiru jira akka huddiidha malee dhugaa waa kana waa'ee dhiisa waa'ee nura huddinate isinitti kaasa isinitti kaase hin galu jettan waan ta'eef shaggaadha tamasgeen yaw abbaatuuf jiraachisa akka itti jiraattu situ beekachuudha qabaadhettetis yoo bakkuma argite firfirsite yaw intiniin hin oolu sanii galee garuu kanuma qabdu san immoo malaan situ jiraata akka itti of gadi qabdi akkamitti akka jiraattu situ amma fakkeenya bane qooda nama kophaa qommana ta'a Biraazariin jiru. Odoon horii gaddeemee koo jechuudha. Achi deemee kursiin nyaadha malee nyaadha yoo jedhe koo birriinuma garuu immoo gaafaatti qottoo godhattee nanta yeroo biyya rafaati galtaan kan ammoo jechuudha. Kan yeroo mana madaamee jirtu akkam jirtamee hojiin akkami fayyaa keetii jirta jireenya biyya ormaa kun akkami kasiin hin jenne abee gaaf biyyaa galtu fira baay'ee qabda dhugaa waaqessiin hin jiraadha. Ani jechuudha. Baay'een taasisa jechuudha dhugaa fira baay'ee qabda fira baay'ee qabda maaliif jennaan ammoo harkaa dhumatti gaafa harkaa dhumatti kaardi birrii shayii namni sii guutu hin jiru dhugaa waaqa jechuudha yeroo kana maal beektaa hunduu sitti maxxanee sirraa nyaachuu bakka kan rakkate kaardi sirraa guuttachuu waan akkasii kana barbaada jechuudha inni agartu gaafa argitan gaafa biyya galtan ilaaltan saniin booda immoo waanumatti goote fillee jechuudha fakkeenyaaf biyya amma በነገራችን ላይ ክርስቶስ ሲኝራ አኒማቲ በረለን ጆ ጀቹዳ አለ ነገኝት የማቲ በረለን ደም ነገር ዋኑ ማቲ ፊዴ ዱፍ ጀቹዳ ዋኑ ማቲ ፊዴ ዱፍ ደስተኛ ህን ቀበን ጀቹዳ ገሩ ግዮአሴት ቢቴፍ ደስተኛ ታው ጀቹ አንፈገኛ አላ ዋንቱ ኩቱኩ ሙክነ ቆፈታ ምናምን ከነ ቢቴፍ ዶክተር ደስተኛ ቀበን ዱጋረ ኢሳን ህንገመችሲሱ ወይ በቃ ቡቱቱ መዳም ሲንጂ ዋንቱ ኮ ሲንጂ ኩኒ ፖኮ ሲቱ ይከሲን በራከና ኮ ሲቱ ኮ ከነ ሲንጂ ጀቹዳ እና ugarabbi gana nama gammachiisoo jettanii doolaara keessan birrii keessan gubattanii akkatti hojjetamu natti beekachuudha. Inna kanaaf jettanii ofintanii jedhanii sanuu bututtuura jettanii dhugaa waaqa dubbachuudhaaf. Sanuma uffannachi dhufu koo haa ta'u tokko yooma ta'ee sirumatti ilaalte ta'e malee intanii hin qabu jechuudha. Oo jabeessitee uffattee guyyaa 3 uffattee intarsaa caamman guyyaa 3 uffattee hin jiru jechuudha. Kanasitti caala garuu dhugaa rabbii dubbachuudhaaf ta'e taana. Ana machuudha silkii kana sanittan agarsiisa dhugaa Kiristoosin achiin fidee dhufe jechuudha. Doolaara 100 fi 50 bite jechuudha. Sini galee sanuu yemi kabarii dhiisiti siimii kan tokko an ittiin bansiisu jedhe garuu asi dhumnaan hin cufatee hin dhaabbate kinooti jechuudha. Ganaan asitti hojjisiisu dhufuyyuu birrii koo 5 jiran jechuudha. Laala kakkisaara sargitanii wannumti achi dhufe amma fakkeenya silkiin achi gaariidha jedhu maaliin achi akkas jedhu soba dhugaa waaqa dubbachuudhaaf kanaaf birrii keessa hin balleechina hin cafacafina jechuudha waaqa nama gaafa dhuftanii hundumatu isin fira isin immoo hundumaan firan ta'ina hundumaan firan ta'ina ishii maaliif jiraa miti nama akkasittis garaa jabaattus osoo hin taane jiraa miti ree bakka namni tokko gaafa isinitti siqu maaliif natti siqaa maalidhaafi kareessa ጊዜ mana madaamii taasaan nagaan otoo wallaan irra jiranii otomata wallaan irra jirtu nagaa waaqayyootti ulfaata gaafa biyya galtoo isikaa eessa jirta nyaata baratte minaanitti baratte maalixati qilleensatti baratte kana waan ta'eef isin akkasin ta'ina jechuudha intin jechuu qabdu jechuudha jabaatanii dhaabbachuu qabdu jechuudha dhugaa waaqa dubbachuudhaaf
jireenyi immoo akka abbaan jiraatetti jechuudha. Nurra waddinati maal kana hunduu jiraachaa nama jiraante maa eenyutu harka kara afaanii otoo hin ta'in jiraachaa jira. Garuu nuti achumatti mana madaamii isa waan madaamii mana hunduma fiddee dhuftu isa san baranneeti malee in jiraatta dhugaa waaqayyo. In jiraatta bakka akkas jiraachuus waaqayyoon kee qabaannan immoo waanuma qabdutti gammaddee jiraatta jechuudha. Malee nurra widdiidha maalidha akkasii. Widdiidha haa ta'u bakka. Maana warra keessa jiran akkamitti jiraachaa jiru. Ati immoo gaafa waa fidattee dhuftu kaan achi deemtee firfirsu sun taane achi deemuu dhiistee masnaanna maal uffatuma hin taane minaamina guuruu dhiistee gaafa bakka waan tokko hojiis yookaan banachuu soo dadhabde waan xiqqoo ishee gaafa wayirra godhatte immoo jiraatta jechuudha. Kan nama jiraachisu waaqayyo. Kanaaf jireenya Itoophiyaa illee widdiidha maalidha akkas jettanii mana gandaa keessatti illee tasaqaayyatanii osuma nyaata dhaddanii osuma birrii keessan dhabdanii hin jiraatinaa jechuudha. Batalee ijoolleen waggaa 7-8 gala biyya keessanitti waan baay'ee sin eeggata ishee. Innaa kanas sin jechuu barbaade jechuudha. Warri shaanxaa anko'attettanii maal jettanii ukkotota walitti fiddanii asuyyuu jira sin jechuu barbaade jechuudha. Birrii hirkadhaan biteen sinii kennaa jechuudha. Birrii kiyyaan hin jiru garuu birrii keessan hirkadhaa sinii waan bita jechuudha. Dhugaa waan numti dhabame tokko hin jiru. Inkaan Adaama Addis Ababaa yoo kan wanni kana cala wanni martu guddis ta'uu danda'an beeku garuu shaggaadha dhugaa. Guddis hin jedhamu rikaasas hin jedhamu nagaadha bakka. Irriiba gaarii rafti jirta. Madaamii ciqicqee madaamii hin jiru. Uffoo abboon maal hin makinu. Reefu waan irriiba ka'ee dhuga ka'ee mana keessatti haragadhee. Fuula koo diddigadhee viidiyooti. Himi madaamii. Yalla maal sun hin jiru. Tamaskeen galata waaqayyo. Isinis immoo jabaadhaa warri galuu barbaadan galaa in jiraanna akkatti jiraannu kadhannaa godhan bakka kiristaana yoo taane bata kiristaanii deemne kadhannaa godhan kan nu jiraachus barruuyyuu bara dhumaatiiti kanaaf jettanii hiyyaa adda hin asin jira obboloowwan koo immoo warri hojjechuu barbaadan socho'aa asinaa gargaaruu waaqayyooni innaa kanas sin jedha waaqayyo gooftaa sin wajjin haa ta'u obboloota koo biyya ormaatti kan jirtanii waaqayyoon sinaa eegu nagaanaaf taa'ii baay'een sin jaaladha. Waan hunda keessatti waaqayyoon sinaa gargaaru maaliif jenna argeen jiraanis makaraa waan ta'eef zawaadhaa obsa yoomiif kenna siniif haa kennu nagaadhaan immoo kan galtan nagaadhaan koottaa isin taqabbalan siniin jira nagaadhaan na tura.